Hayyee mijaayyoon tun gara baay'ee gara na nyaatte kaayiriyee daa'ima kana maatiin kee osirraa fudhatee guddisuu didee ani biyyan galuuf ta'a waan ta'eef daa'imni kee jaalalaaf kabajaan na bira taa'uu danda'a si galee waan nyaadhe nyaachaa taphachaa akka barbaade viidiyoodhaan laalaa hanga ati dalagattee waan guddaa rageettutti na bira taa'ee barumsa isaallee baratee si guddisuu nan danda'a si galee. Dhugaa baay'ee gara nyaatti mijaayyoon tun biyyaallee baatee siqaa irra turte ammallee biyya galtee siqaa beektu baay'ee keessa maalti baay'ee beektu jechuudha. Saawudii keessatti rakkataa turte biyya galtee maal jette ammoo ergi biyya galtees rakkina ajaa'ibaa rakkattee ammas deebitee boo'uutti kaate jechuudha miidiyaa irratti boo'uutti kaate biyya arabaatti hin deebi'aa jetti. Biyya arabaatti deebi'uuf immoo mucaashiyyuu namni harkaa fuudhuun dhabame jechuudha. Akka ageessan kanatti nama miidiyaa irraa mucayyoo isheen kun mucaa keessa hirkaan fuudha dhufee jettiin jechuudha dhufuu ka'eera jettiin. Hamma kanarra geesse jechuudha. Argitanii hamma kanarra geesse maaliif beektu kan ishiin hamma kanarra geesse sababa mataa isaa qaba. Mucaa dawushii qofa miti bar rakkoo kan ta'e mucaa qofaa dawushii osoo hin taane rakkoo biraatti. Shamarran be careful dhugaa waaqa shamarran jireenya keessan keessatti waa lama malee carraan qabdan kun waan lafa taa'edha. Yeroo hundumaa nan haasa'an shamarranii yookaas dubartiin carraa lama malee hin qabdu. Carraa lamitu qabdi tokkoffaan ofiishii of danda'uudha. Barattees haa ta'u hojjettees haa ta'u jiraattees haa ta'u of dhaabdee of danda'uu bakka. Kanaa achi immoo carraa ta'ee nama gaariitti ishee qabee haadha manaa taatee yebee dhimma beetii yookaas taatee bakka nama gaariitti ishee qabee iddoo faana jiraattu. Kanaa ala hin jiru kana lamaan keessa hin jiru taanaan kunoo keeriyaa faana tokkuma jechuudha. Hin boossa ganamas galgalas jechuudha. Hin boossa dhugaa waaqa kana gochuuf immoo carraan shamarranii yeroo baay'ee harkuma isaaniirra jira. Harkuma isaaniirra jira jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u baga jiraattan maqaa argeessanii egaa mucayyoo isheen kun hunduma keenyaaf iyyuu barumsa ni taate jechuudha. Keessattuu shamarran keenya biyya Arabaa keessatti heerumtanis ta'e maalis gootanii fi isheen mucattiin kun akkamas taa'utii isiniif taate jechuudha. Baay'ee jechuudha. Ishee qofa miti ani baay'ee nan arga kan hindaam gaafa ishee mucaa fiddee dhuftu maaliif achitti hin duune kan jedhan faatu jiru. Isheen immoo mucaan ishee hindaam Arabarraa deessee kan adiitti. Isaaniin jechuudha. Ishee faa jechuudha dhugaa waaqa yeroo isheen gadi baatee himattu dhageeyanii miidiyaa irratti himattu dhagee maaliif dhuftee maaliif hin duuneedhan. Maachumatti hin duune reeffa ishee awwaaluun wayya ture jedhan. Latamma kanaatti jechuudha. Kanammoo yeroo baay'ee shamarran keenya parsantii muraasatu dirqii wayii gudeeddii wayii irra ga'a malee inni kaan ofiisaa heerumaa inni kaan ofiisaa faayidaa wayii argachuuf dabalataa wayii argachuuf jedhaa isa booda isa itti dhufu riiskii isa duubarraanii hin tilmaamanii jechuudha. Amma shamarran keenya jechuudha yeroo baay'ee biyya Arabaa deemanii hin heerumummaa inni abbaate waraqatan qaban hin heerumu. Iqaamaan qaban hin heerumu. Achi qilintoo galuun jira biyya sana shurxaan poolisiin hin qabu. Yeroo qabameen dhirsi achitti hafeeniitiin galuu dandeessi. Harka duugaa xal jettee galti. Gaafa sanoo maasiin isuma durirraa baate warri isuma durirraa baate rakkinni isuma duriiti. Mucaa fiddee dhufti yeroo sana warri gaa maaliif hin duune maaliif reenfi kee hin dhufne mucaa maalii mucaa sanallee rabbititti fuudhe arraba mucaan sun arrabsamu aarii haadhaatti ishedhu maaliin kun jedhu dhala maalii jedhu argitanii kana ga'aati hin boobaata hin goala keeriyyaa kana maashii fakkaatti argitamni isa duriirra iyyuu amma lafa kana lafatu isheerra bareeda natti fakkaata waa ishee fakkaatti rakkinni guggubee ol gubee gadi ishee gubee jechuudha. Kana egaa shamarran keenya ofiima keessanii fi wayi dirqiin hin jiru isin hin dirqisiisne dirqiidhaa miti sin fuudhaadha. Sin fuudhaa nan fuudhaadha walii galtu fuudhaaf fi wal fuudhu booda waan baay'ee wal faana ciisu jira wal faana ciisuu booda mucaa dahuu jira mucaan sun akkamitti guddataa. Isa booda namni sun si dhiisuu danda'a wayii qabamuu danda'a wayii walloltu ulfaanillee si ari'uu danda'a maal goota warri keeyyatee suma duraaniitii rakkinaa biyyaa baatee inna mucayyoo ishee kana durumallee jechuudha durumallee ijoollee matu gargaarii gara biyyaattuu ishee gashee egaa gargaarsi namaa eessaanu akka nama hin geenye asumarraa ilaala gargaarsi namaa ibin
miiliyoonaan osoo gargaaramte iyyuu ati ofiin jijjiirtu gara ta'etti taanaan eessaanuu siin gahu. Bultee kaatee gargaarsa barbaadda. Bultee kaatee harka namaa eeggatta. Bultee kaatee kadhaa barbaadda. Garuu yeroo tokko namni si gargaare waan sanaan gara wayiitti yoo of jijjiirte harkaa baate kadhaa keessaa, ija namaa ilaaluu keessaa, harka namaa eeggachuu keessaa baate. Isa dura garuu tochi hin gahiin shamarran kamillee biyya Arabaa kan deemtu sagaagaluufis miti, lanqaxamuufis miti, miilla banuufis miti, miilla cufuufis miti. Heerumuufis miti, ijaazaa bahuufis miti. Dhiira xalabuufis miti, dhiira gashuufis, dhiira baasuufis miti. Kan baate tokkoof tokko hojii. Kana beeka maatiin kee baate. Kana beeka warri kee jechuudha. Gaafati waan barbaadde massakamtee, massaka fuutee, gaaltee ulfaa'ee ta'anii mucaa dantaa kee hin qaban isa. Dantaa kee du'aa kee barbaadu. Kanarra duutee yoo awwaallannee maqaan keenya toon badiin jedhu. Osoo namni nutti hin kolfiin, firri nutti hin kolfiin, ollaan nutti hin kolfiin yoo duutee maaragadhaa jedhusan. Duuni kabajaa. Maalaadha koo duunoo sassaabamuudha. Nagarree dhugaa waaqa salphinarra du'a filatu warri keenya salphachuurra du'a filatu. Duunoo maqaa qabdi. Duunoo sassaabamuudha. Duunoo maalaadha koo duun alamiidha bara. Intala beluumu. Wii kan maal fiddee dhuftara waan isheen fakkaate lakkatti gubatti gabaa keessatti ishee arge. Ishee mannaa warra du'e wayyu. Akkas jedha jechuudha. Garuu shamarran keenya barumsan ta'u. Yoo tokko irra ga'e malee kan abbaa ebelu kan haadha belu barumsa siniin ta'u. Nama kamiifuu barumsan ta'u jechuudha. Garuu barumsa sinii ta'uu qaba. Dhugaa waaqa barumsa sinii ta'uu qaba. Because shamarri of eeggachuu qabdi, of kunuunfachuu qabdi, jiruu ishii jiraachuu qabdi. Biyya namaa keessatti humni ishii dhume yeroon ishii dhumuu hin qabu. Qabeenyi ishii inni keessa ishiis inni duuba ishiis dhumuu hin qabu. Amma shamarran keenya keessi isaanis hin dhumaa, duubni isaanis hin dhumu. Humni isaanis hin dhumaa, dhiiraanis hin dhumusa. Achitti tajaajila dhiiraattis hin dhumu. Gariin qoricha nyaachuudhaan tajaajilli isaanii hin dhumaa. Gariin humni isaanii mana madaamitti dhumaa jechuudha. Zeeroo dabar forfee dhugaa waaqa. Amma dhiirri biyya keessaa hundumtuu gadi fageessee dhuma bareechuudha. Hin beeka. Qallaaliin beeku. Shamarran biyya Arabaa innaan immoo asa duriillee wayya isa ammaa miti. Isa ammaa miidiyaarra jira. Viidiyoo innaan, suuraa innaan, maqaa innaan miidiyaamarra jira jechuudha. Kanaafuu isin tokkoon keessan maqaa keessaniif, borii keessaniif, jireenya keessaniif yaaduu qabdu. Dhiira kamirraallee fagaadhaa balaalee dhiira diina kan akka dhiiraa diinni keessan hin jiru. Dhiirarrayyuu seexana sinii wayyu. Seexanni laphee kee kana ilaaltes dhufti malee sin dandeessu abadan seexan. Seexana shanamni gurguru sodaatu sin dandeessu seexan. Lapheen kee amantii ati qabaannan lapheen kee waaqa keetiin cufameera taana hin dandeessu seexan. Dhiirri garuu lib godhe si kuffisa. Dhiira akka diina keetti ilaali biyya namaa keessatti. Bakka si salphisa. Dhugaa waaqaa waanuma tokko siin godhu dhiira biyya Arabaa keessatti faana jiraattee irraa alti maal goote maal hummaa tokko siin fayyadu. Isuma ijoolleen maalii dhadhama? Ijoolleen eebba dhadhama ishee. Ijoolleen eebbadha yoo ta'e ati biyya sana waggaa 5, 6, 7, 8 teessee ijoollee bichaa fiddee yoo dhufte maaltu nyaatama? Maaliin guddifama? Qabeenya siin jiru yoo ta'e maal godhu? Gadaa ijoollee baattee shunkurtii yookaas immoo mana namaa deemtee wayyaa miccita. Ijoollee sana rakkisaa immoo deemtee waan ta'e hojjetta bariidha. Gulliitii irra teessa immoo ijoollee sana fiddee dhufte. Kanaaf baajata qabaachuu qabda, hojjechuu qabda. Ijoolleen keelle si olitti guddachuu qabu amma tokko malee akka keetti si jalatti si gadi guddachuu hin qaban. Akkasi barbaada. Tartiibni isaa akkasi. Fakkeenyaaf akka an guddadhe toon taane akka ofii olitti guddisuu hin qaban hamma tokko. Amma tokko jechuudha. Ofii olitti barsiise, ofii olitti amma fakkeenya waan ofii koo hin arganne, waan ofii koo duritti hin guddanne isaaniin guddachuu qabu. Isaan argachuu qabu. Akkasidha. Malee gana ati gaddeebitee ijoollee kana baattee qansiraa hojjechuu, ijoollee kana baattee mana namaa yeroo deebitee hojjechuu, ijoollee baattee hirimeessina maaliga dhaabattanii yoo haftanu dhiira malee abaddan jettanii yoo haftanu akkatti qaama keessanii yoo haftanu dhiirri koo laali keessa keelleen fixa. Tajaajila kennu keessa keelleen fixaa bitti. Fuulli kee hin dhuma. Qoricha nyaattallee yoo ta'e hin dhuma.
Gadameessi kee hin dhuma qoricha nyaatta yoo ta'es dhaluu bichaa miti barmiidha. Indaa'um dhaluun gaariidha. Mucaa sana waan ittiin guddisamu dhabame kunoo akkanatti bu'aama malee qoricha nyaachuurra immoo daawwayee garuu maaliin guddista? Maal qabda ofii kee guddachuu deemte ofii kee guddina amnaan deemte? Wish.